niitii lamatu buna danfifatanii taa'anii walitti muggutu. Jaarsi koo gowwaadhaa jetti ishiin tokko. Gowwaan akka jaarsi kiyyaa takkumaa lafa kanarra hin jiru jette. Wuy ati hin beekne malee kan kiyya too argite immoo kiyya kan kee harka 10 caalaa gowwaadhaa jetteen. Amma akkamoo yeree jedhanii mee gowwuma dhirsa kiyyaan si garsiisa jetteeti yaamtee sahanii miila qabu tokko beeytu kuuraa jedhama. Sahaniin kun miila qaba. Miilli isaa sahanii fakkaatti. Jalli ishee kan ittiin hojjettu sun. Dhaqii zayitii bitii jettee sahanii itti kennite, birrii 10 itti kennite. Zayitiin sahanii guutu birrii 5. Kanaaf iyyuu geessee zayitii naa buusii jedha abbaa suuqiitiin. Itti buuseeti kan birrii 5 itti buusee jennaan sahaniin guute. Guutee jennaan eessattiin sii buusaree jennaan gadi garagalchee kun garanatti naa guuti jedheen amma miila isheettis guutteefi amma eeganni guute immoo isa immoo garagalchee qadaaddatee fudhatee hoggaa dhufu zayitiin sahani keessa hin jiru. Ilaa kunoo jaarsi koo kana fakkaataa beekii jettiin. Ishiin immoo kakiyyan si garsiisaa jetteeti midhaan quunnaa 2 mataarra keessee dhaqee amma daaksisii kottuu jettee laga baaburaatti ergite. Namichi laga baaburaa dhaqeeti taraa eegaa midhaan geesse sana boraafatee achumatti rafe. Isheen immoo duukaa dhattee bishaan oo'iftee mataarraa haaddee nyaaras irraa haaddeetti deebitee galte. Amma gaafa taraan baaburaa ga'uu hirribaa kaasanii aboo daakkadhu jedhanii ni daakkatee midhaan baatee fide mana. Gaafa fiduu balbala irra ga'eetti balbala rukutee jennaan gadi baatee maal barbaadda eenyu ati jettiin niitiin. Ndee maalee siitu baabura daaksisi jedhee na ergee miti jennaan. Ndee hin maraatti moo ani eessattiin si beeka jettee daawitii fiddeetii dura qabdee mee ifilaali amma dhuguma manni kun kan keeti ati dhuguma addana manni kee jettee hoggaa dura qabdu mataan haadame nyaarri irra hin jiru namichi of wallaale dhaabbatee laaleetii manni kunis kanuma kiyyaa jedhe atis niitiyuma kiyyaa anumatu ana miti.